yeroo malee hojii dhaabinaan jedhanii kaanii hojii ofumaa jaraatiif iyyuu dhaabi kannaan jedhan jara kafiilee kootu naan jedhe sanaan booddee immoo deebisanii kaffaltii akkasii kaffaltanaan jedhanii tajaajilan dhiyeessaa irratti rakkina hin qabanu hojjettuu laman dandeenyu jedhanii kana saluu barbaadu sanarratti immoo kaffaltii biraa kaffalinaan jedhanii jettee dawwaluu dandeessa lever ofiisitti. Lever ofiisitti yeroo bilbiltan immoo al tokkoon miti wanti tokko kan ta'u dagaaggamtanii dawwaluu qabdu. Akka wanti tokko sanii tasaakkaa'u jechuudha. Kana deebiin tiyya wanti itti kaffaltu hin jiru jechuudha. Sii galeera caaltu deebiin koo sii deebi'eera gaafiin kee. Satu. Satu. Sulkira keessa deemte. Kalas isiin sun itti haftu deebiin ishee deebi'eeraaf. Musu dubbaddu saruu ammaaf you Tole. Mucaan hundumaa qabdi siyoosii qabdi paaspoortii qabdi baafattee jirti dhiyoo kana baafattee kanaaf naaf fiduu dandeessu garuu afaan hin beektu. Afaan hin beektu taanaan lubbuu dhuftee as Dubaay keessa carraa hojii argachuudhaaf baay'ee ulfaata si galee soo sanaafuu as dhuftee asirraan garuu gara baarii heelitti darbuu hin dandeessi. Ohoo. Hin Dubaay keessa immoo hojii dhabbisu. Biiftuu akka carraatti galee nu hin finna. Nu hin finna. Okay. Carraa isheetu murteessa. Nu viidiyoo yookaan immoo suuraa ishee ofiisnee sirriitti suuraa ishee kaasnee Dubaayiifillee Bahreeniifillee ni ergina. Carraa amma torbee lamaa immoo kenninaaf biyya Dubaayiin keessatti. Torbee lama booddee karaa Bahreen erguu jammarra viidiyoo footoo ishee jechuudha. Bahreeni sana gaafa ergitanii Omar akkinii tokkorra gahuu hin danda'u. Wanti tokko irra gahuu hin jiru biiroo mataa keenyaa qabna. Bahreen. Biiroodhaan lubbuu waa seera qabeessa hin deemti malee dallaalaan hiikin dhoskee geessu miti hin bara. Seera qabeessa seerri biyya kanaa beekee seerri biyya sanaa beekee seerri Itoophiyaa beekee karaan asiinis ta'e achiinis seera jalatti ramadamtee kan isin deemtu. Ishi bakka eenyuun dubbisaree amma keessaan. Anaa fi dubbisi. Okay, lakkoofsi ishii maalirra jira? Asuma TikTok ishee irra jira. Tole WhatsApp-dhaan kaayee. Ishi bakka nan dubbisa. Akkaawuntii kana immoo guys Ayinaa kan jedhu kun akkaawuntiin ittiin hojjedhu kanan beeksisa isarratti sanas ni gadhiisu sinii galee akkaawuntiin kee guddicha amma kaleessa beeksisa sana hojjennaa sa'aatii afuritti warringinatti kenninaa nan kaasee. Sinii galee Ayinaa kan jedhu kana koodiin isaa maadhaan waan beeru. Eessa jirta? Biyya kam jirta ofii kee? Ani beeruutiin jira lubbuwwan. Koodi Dubaay immoo eeshaan ana dubbis bakka keessa nanatu si hammachaachaa. Ishi foloo naa deebisi kaa? Foloo yoo naa deebiste malee si dubbisu. Finoo si deebise. Ana ifi an jedhu haroonni keessan warri hojiidha nu barbaadan keessattuu ijoolleen dhiiraa Itoophiyaa irra dhufuu barbaadan. Senegalee gaafa immoo ijoolleen dhiiraa kun Dubaay dhufuu barbaadan awwaa tokko sinitti hima. Boruu siftaanis waan irra deebi'ee sinitti himu. Dubaay gaafa dhuftan akka haala laaltan kanaa miti. Manni keessisaa baay'ee chaanaalenjii qaba. Senegalee dhiira kana nan dabarsa jedhu bicha biyya kanatti deemuu danda'a. Saga. Neetiin na biraadhaan jettu bakka naa galee kaffaltiin hin jirrettee miti. Isaan maal bakka naan jedhame? Sirraa nyaachuu barbaadaniiti ka lubbu. Wallahi akka naan jedhe kana mitichi. Caaltu carraa warra kaaniif kennii achi oofisiitti bilbiladhu 8084 ati kanatti bilbilatte fedhii koo malee nagalchaa jiru kaansel na godhaa jennaan birrii na gaafatanitti ati oofisiitti bilbilatte furmaanni kan kee oofisiidha okay? Ijoolleen hojiif barbaadan biiftuutiin gaaffii keessan barreeffadhaati sin agarsiitu haanniin kunoo sinii deemti. Sinin galchaa kana booda immoo gaa'is ijoollee booda sinii kana misaalchaa.
Ibin sinifan ammachachaa akkam gaafa sinifan ammachachaa jedhu akkaawuntii kanaan odoon ta'e anaafi kan jedhu kanaan gala. Sinigalee kana galchee mallee keessa kaa malee anaafan jedhu kanaan gala. Amma silkii tokko waan tokko haala mimmijeeffadhutti sana booda gaayis ijoolleen dhiiraa Dubaay keessa dhufuu barbaadda. Ani arrallee borullee sobeetu si fidee asitti kun ta'ee kun hin taane isiniin hin jedhu. Gin waan isiniin jedhu isinitti immoo Dubaay dhuftanii too. Tokkoffaa yoo ati afaan Ingiliffaa beektee Dubaay keessatti carraa hojii qabda. Kana gaafa isiniin jedhu Dubaay dhuftee irri tokko lamsaali mo'aa qabda taanaan mo'aan keessun hin jira ta'e taanaan mo'aa keessan irratti afaan hin dandeecha taanaan carraa hojii qalal jedhe argachuu dandeessa jechuudha. Akkasanarraa nafe immoo afaan hin beektu ta'e taanaan fireeshii biyyarraa dhufte taanaan hojuma argame hojjetta as dhuftee shittoon ashagaa feessaaliin ashagaa kan jedhu hin jiru. Hojuma kaambaasiin keessa ga'ee kaambaanii keessana keessa hojii jiru hojjettaa jechuudha. Dhiira kanatti amantee biyya kana dhuftu bichaadha. Ala balazaa girii as dhuftanii kaleessa kanan hojjedha jedhee dhufee sadan hojjedha jedhee dhufee kan jedhu yoo ta'e ani itti seen. Isa ofitti amanu bichaa isa ofitti amanee dalaala birrii keenyaa ala nyaachaa jira rakkachaa jira karaa keetan dhufa biiftu yoo jettee dhugaadha karaa kiyya dhuftee birriin kee hin nyaatamu. Si galee dhimmi keessunis akkuma ati jettetti si deema. Sa'aatii si dhumuu qabu keessatti si dhuma. Innaa kan hundumaa obsaan eeggachuu qabda jechuudha. Ana miti lubbula lakkoofsa kiyya fudhatta waasaa birraan haayinaan jetta sana booda haala hojii ani siifan ammachaachaa wajjin inaasuufta mulba muluu ka'e fixatta biyaasi ansi jammarsiisee torba sadii keessatti asin geechaa jechuudha. Biiftuu nan deema ishii si dubbiseera keessaan. Na dubbis bakka an siifan deebisa buchooshi. Eeshi lakkoofsa kosiin kaatole. Biiftishaa koreef hojii jammarte bakka akkas hojiin. Laa jammanii guutuu akkama ta'e beektaa kana booda ammachaachadhee iddoon taa'ulleen amma iddoo taa'u durasitti ammachaachadhee hojiin kun hojii keenya wajjin hojjennaa beeksisa keenya taqqannaa ijoolleen Dubaay dhufuu barbaadda saffiidha. Keessattuu ijoollee shamarraa immoo as dhuftanii anaan wal arguu carraa qabdu ana wajjin ta'echu mana kana keessa. Ankaawuntii biraa yoo fayyadamte kan keetis keessa kan namni baay'eedhaan kan keessa waan beekuuf. Nan kaa yammaan keessa nan kaa dirqama na hojii jammarree irraa guys sinitti immoo kanan dhiiseef xiqqoo ishee an Dubaayii kun dhufe minire qaa xiqqoo nan taragaaggaa nan taa'a nan boqadha jedheeni malee hojiin keenya an ijoollee dallaalan nu nyaate jedhanii dallaalan birrii keenya akkana godhe jettanii akka sinin dhageenye kana booda karaa keenya koottaa nu si fayyadamna sini si fayyadamtu jechuudha. An dheengadda deemuu miti lubbu anaa miti kan nama qabu anatu dheengadda deemee malee baazawii anatu dheengaddaas dhufe malee biiroon kun biiroo ana na fideedha. Biiroo irratti illee akkuma sinitti hime biiroon kun biiroo ana torban lama keessatti ana birrii 80 nyaatameen torban lama keessatti biiroon kun naaf ficcisiise. Sinigalee torban lama keessatti waan hundi kiyya fireeshii ta'een anas dhufe dhugaa dubbannoo ta'e hundi isaa onlaayinii irraan ture. Ijoo ittiin kolfina dhaggeeffata ittiin kolfina ittiin qoosna maaliif sireesiidha. No aqoosa yaa kolfan gaafa affedhii qabu milkaa'e gaafa sanammoo ayi odoo karaa biiftu dhufne jiraanne kan jedhan ofii isaaniitti amma laa dhaggeeffadhu keessattuu ijoollee shamarraa keenya namuma zim jedheetuma yaaduma waxaxxaree nu ijoollee finnadhanii nama sanaa wal arguudha bichaa jettee birrii ishii irratti kaffaltee booda immoo mana madaamii keessa teecha ayyaa rabbettee bochi ani siniifani carraa ajaa'ibaa siniifani isgaabeerin misikkirii yoo mana kana dhufte mana dubaraati dhiibba sirratti gahu hin jiru mana hojii kee sa'aatii barbaadde deemta si galee boqannaa gootee iraftii kee gootee torban lama immoo iraftii kan qabdu jira biiroo kana keessatti torban lama asis ta'e achis ta'e ilaallamta yoo fireeshii taate immoo gara baareenitti ergamta baareen deemte jechuun biiroo irraan deemta biiroo seera qabeessa biiroo guddaadha akkuma agartan biiroo sana keessa namni zim jedhee xilliqqedhee seenuu hin danda'u. Sini galee biiroo kinoo silkii keessa sinirraa fuudhanii si hanafananii sin oolchanii miti silkiin kee keessirraa fuudhamu gaafa iddoo teessumaa dhaqxee sirraa fuudhama gisee mana galtee waayifaan jira if fayyadamta maatii kee wajjiniin ganda kee wajjiniin eenyu wajjinu jechuudha. Si galee kun ani carraa sinii bane malee waan nama kofalchiisu tokkoyyuu hin qabu. Carraa hojii tasii bane hoottu siin jedhe. Namni keenya gizee ammaa nama ol ka'uuf deemu mataa luka jalaa dha'eeti akka kufuu barbaada jedhe. Ati kolfa namaa dhaga'ini maaliif akka an kolfatti nama ni laal an dhagee nama 418 kan keessa namni 18 yoo naa hubatee karooran kana isaan ifan bane anaaf ifi miti laal carraa hojii kana isaan ifan kenne malee ofii kiyyaaf miti
Inde ofii kiyyaan koo torban lama keessatti himsanni aanan Itoophiyaa keessatti akka daa'imaatti natti taphatanii TikTok isaan ittiin na guddisiifachaa turan koo dhuma sana na bareechuu danii koo biiroon kun odoon nama takkatti nimin torban lama keessatti aanan biyya kana dhufe. Dhugaa rabbi torban lama keessatti kana biyya kana dhufe kanoo seenaa afaan beeku. Naakai bucho naakai sinan dubbisaa warri obbolaa keessan erga dhugaa kee jettee ani ijoollee keenya wanta siniidhaama waa tokko jecha tokko dubbachuu barbaada nama afaan keessan beeku biiroo gaariirraan yoo mucittiin kun jalatti hojjettee guddatte rakkoo tokkitti hin qabu dirqama mana madaamirra galuu miti ijoolleen afaan hin beekne haaraa kuni waa tokko sinii ibsa ijoolleen afaan hin beekne haaraan kun mana madaamirra gaafa galan hin seenuu hin bahu hin seenuu hin bahu kana warra hojii kana hojjennutu bareechine beene ma amma nama daami tokko seeneen ba'een dhugaa kana beektu gini ammallee kanan isinitti immoo miindaa isaan argatani birri 800 birri 900 garuu mucittiin kun yoo jabaatte maktaba jalatti afaan hiikuu ijoollee gargaaruu maktaba sana nan beekamman qaamaatiin mi afaanin otoo hin taane qaamaan biiroo sanaati hanga hojii biiroo sanaatti waanan beekuufi yoo garuu biiroo kana jalatti mucittiin kun carraama kennamee fi itti fayyadamte hojjette dirqama mana madaami miti ishee jijjiira taanaan miindaa ishee seeraan kaffaluufi taanaan komishinii waa tokko argatti taanaan carraa guddaadha rabbi ishee faagodhu keessattuu shamarran keenya gadi waliin buusina waliin cabsina ati hireenkee mana madaamirra an hireenkiyya waggaa 7 waggaa 9 mana madaamirra nakaa'e dirqama nam tokkommoo kan carraasaa yoo itti fayyadame akkuma kiyya waggaa 10 mana madaamii keessa maa taa'uu diddeen jedhu hireen qooda rabbiirra jirti gaa'ilarree taanaan hojiillee taanaan fayyaarree taanaan hireen qooda rabbiirra jirti yoo dandeessan shamarra warra kaan itti fayyadama otoo ijoollee warra amaaraa kana biratti deemtee hojjettee mucittiin kun fooloorsii qabdi nama beekti kabajamti kan keenya biratti garuu waliin kabanyuu gaarii waliif hin hawwinu kaleessa dhufte mana madaami maangalii carricha argatte taanaan qaama mana madaami garuudha rabbitti kakadhe mana madaami irra birrii 800 isheef kaffalamuurra hojii kanarratti yoo hojjette ji'atti 1,800 2,000 gadiin argattu na amana nama hojii kana beeknutu beeknu maali kunoo masiinfa biiroo kana miti kan hojjechiisu jiituunfa biiroo kana miti kan hojjechiisu mana madaami keessa taa'aniyyuu biiroon kuni achuma taa'ee ijoollee meeqaaf hojii banee hojjechiisaa hin jiru biiroo mataa isaanii qabu isheen kun garuu tokko gaafa sin achii uftan tajaajila isheetu sin gargaara mana keessatti shamarran immoo ni beekna bareechine rakkoo adda addaa qabna waa tokko ji'aan nu barbaachisa gaafa biyya namaarraa uftanii as buutan illee sin gargaarti biiroo sana keessa hojjetti afaan beekti yoo madaami bira deemte ana bar ana tu mana madaami seentanii yoo sinii galuu dideerree kanaaf iyyuu jabaattee haa dalagattu dirqama mana madaami irraa galtuu miti isheef taanaan ijoollee baay'een beekanii biiftuu ijoollee baay'een gaafas dhufanii wayne biiftuu manaati jirtu dhumne በጣም ትከምቦ ድረስ እንጀራ ማና kana biiftuu amma achi wal falmuu dhiisaatii nama jala barreeffachaa jiru ol gashinee namni gaaffii qabu sin gaafatee abuu gaaffii dachaa jiru isin achi wal immoo seenaffaa maal hojjetu faa kan nama naangalchine moodii tana gooti garuu hoggaamee qabu sirra taa'anii atoo maal hojjetta ani nan gashadee achi mormaa tukan naman keessummeessitanii warra hojii dhaggeeffadha gaa'es an tokkoffaa warra Dubaay keessatti ijoolleen Dubaay keessatti dallaalaan dhiiraa akkana nu nyaatee dallaalaan dhiiraa akkana nu godhettan dhuftanii kinoo biiftuu miskiina wal agartu an dhiiraa miti